Viidiyoon guyyaa har'aas kan guyyaa kanarraati wanti adda isa taasisu waan baay'een as keessa jiraachuu danda'a. Akkasumallee wantoota itti fayyadamaa jiru kun guutummaa guutuutti warra gaaffii qabdaniidhaaf deebii ta'ee kanaan itti amanu isinirraa wanti eegamoo jiraate viidiyoo haga xumuraatti ilaaluun keessan baay'ee isin fayyadamaalee fi yeroo hundumaa gaaffii gaafachuu keessanirra viidiyoo daqiiqaa muraasaa kana jalqaba haga xumuraatti ilaaluudhaan as keessaa kan isiniif ta'u kan barattan kan isin fayyaduu jiraate fudhattanii isinillee carraa kanatti akkasiin fayyadamtan asumarraan isinitti himuu barbaada. Akkasuma wantoota itti fayyadamu kana keessatti waa'ee kireemii kana akkaataa itti fayyadamuusaa fi akkasumallee faayidaa inni qabu rifeensanii dheeressamu maal godha kan jedhu gaaffii hedduu isa kanas immoo irra deebi'uu fi maaliif akka itti fayyadamu guutummaa guutuutti diiteelii kireemii kanaa isinitti himuudhaaf akkasumallee ati waan si mijatuu fi wantoota garaagaraa bittee itti fayyadamuu dandeessaa nuti isa kana argachuu hin dandeenyu nuuf immoo maaltu malaa warri jettanillee kana qofaa miti isinis immoo carraa wanta biraa argattanii itti fayyadamuu qabdanii carraa bal'aa qabdu garuu itti fayyadama keessanii fi yeroo isin ofiif kennitan kana gochuu dandeenyattanii yaala isin gootantu murteessaadha. Guutummaa guutuutti haga xumuraatti na wajjin turtan bakka hirtaanitti nagaan isiniif haa ta'u faamilee Kebeki obsaalii akkam jirtu isin nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo har'as immoo kunoo haaluma argaa jirtan kanaatiin deebi'ee dhufeetii jira. Samuuna kana xiqqoo babbaduun barbaadanitti fakkaata wayii badin jedhamu wayii jiran jedhamu jidduu galeessa wayiin ta'e sababni isaa haalli naannoo jannee baay'ee tokko hojiitti biizii ta'een babbaduu barbaadanatti fakkaata. Har'a garuu deebi'ee dhufeetii jira. Guyyaa har'a wanti qabadhee dhufe akkuma isin jedhe hojiinatti baay'atee biizii ta'uudhaan akkasumallee gara baadiyyaallee deemnee turre bakka sanatti biizii ta'ee asillee deebinaan akkasii har'a garuu isa sana hundumaa xumurree maal jedhee guyyaa har'aa kana rifeensi koo haali margitan kanaan kosii ta'ee jira jechuun na dandeessisan akka gotii akkas gubbaa kaameraa irratti argitan miti. Guyyaan itti sirreeffadhu guyyaa sarara guyyaa 3 darbee jechuudha. Rifeensi koo amala qaalluu gabbara bartee qaba. Qaalluun gaafa gabbara ishee dhabdu wanti isheen nama goggooti wayii tokko jira jedhu warri keenya duratti. Rifeensi koollee akkasuma guyyaa sarara darbee jennaani baay'ee rakkisaa amala badaa ta'e tokko qaba. Wanta barsiiseerus nan qaba. Guyyaa 3 bulee jira jechuudha. Otoo ani san argeen innillee nan argeen wal argine hin beeknu guyyaa 3 kana har'a garuu gaafan itti deebi'ee ilaalu kun haala margaartan kanaanii keessaa otoo nan fila jedhee gumaa sanarratti fedhee yaadu amala rifeensi koo qabu keessaa immoo ni ciccita osoo hin taane ni buqqaa. Ani immoo akka inni buqqaa waan hin beekuudhaaf filuullee hin barbaanne asumarratti wanta qopheeffadhee itti fayyadamuuf ka'etu jira. Inni kun immoo maal akka ta'e aga dhumaatti na waliin tura sirriitti sin fayyada jedheeti yaada. Kunoo akkuma argitan waan haaraa miti anaaf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kanan itti fayyadamu kana waan ta'eef sababni isaa waan naa ta'ee jiruu fi maaskii avokaadoo jechuudha kanan itti fayyadamaa jiru. Kunoo qibaatiin itti dabalee immoo isaa qibaatiin kanan dura hojjedhee quruffudii jinjibilaa qullubbii adii roosmerii kanneen kana of keessaa qabachuudha. Akkamittiin akkan hojjedhe zayitii sana viidiyoo kana gadi bu'uudhaan ilaaltanii hojjetachuuf itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee salphaa waan ta'eef normaalii kun guutummaatti waan mana madaamii keessatti argamu waan ta'eef kanaaf waggaa sanallee bakka kanatti wanta isiniin jechuu barbaadu tokko rifeensi keessan yeroo akkasitti goggogu gogaasaa filuun tasuma hin gorfamu hin barbaachisullee maaliif rifeensanii caccabaa ni harcaanii buqqaa waan ta'eef akkuma jirutti dhiistaniitu wantoota akkasii kana qopheessitanii baay'ee wanti na bira jiru sin bira jiraachuu dhiisuu danda'a akkasiin mijateetti. Akka danda'ame dura wanta lallaafisutti fayyadamtanii otoo rifeensa keessa miicanii baay'ee tokko filatamaa fi bareedaadha. Yoo kana argachuu dhabdan immoo qibaatii makamuu kan dura rifeensatti dibatamee boodarraa miicamu yoo argachuu dhabdan noormaalii rifeensi keessan gaafa filtan ni goggogee ni harca'ee ni buqqa'ee taanaan kallattiidhaan miicuu qabdu jechuudha. Yeroo sana miicanii bishaanii goyyoomsitanii shawwadaniitu filuutii qabdu malee akkuma gogaan isaa jiru yeroo tokko immoo rifeensi lafumaa ka'ee kan goggogu jiru otuma dibatu otuma nyaatu otuma dhugu kan daalachaa wayii tokko hin jiraame tiire viidiyoo kosinirraan fanni kunoo bakka kanatti gamaanis gamasiinis xumuree viidiyoo ispiidirraallee nan kaa'ee akkasumallee shoortii godhee keessaa kaatti godhee jira. Sinillee anallee akka salachaane akkasumallee taa'imii keenya akka fannee gusachuudhaafi guutummaa guutuutti isin wanti fayyadu wanta ni dubbadhu sirriitti xiyyeeffatanii kan dhaggeeffatanidha. Yoo ta'e isatu isin fayyada malee viidiyoo wal jalaa isin jalaati wal keessa dabalallaqamuu danda'a. Yeroo ispiidii ta'u kana akkam goota sana goota kan jedhu wanta ni dubbadhu sirriitti xiyyeeffadhaati dhaggeeffadha.
Kanaafuu rifeensi tokko tokko utuma miicamuu utuma dibatu utuma nyaatu kan daalachaa jira. Yeroo akkasii kana bishaan keessa geessanii galchitaniitu miicanii achi keessatti filtanii achi keessaa baasuu qabdu malee ani harcaa taanaan ni goggoganii buqqaa taanaan guutummaa guutuutti rifeensi suni gadi malee akka waliin taane irraa dhumaa deema malee akkan dheeranne akkan guddanne akkan bareedne guutummaa guutuutti isinitti himaa jira jechuudha. Maloota akkasii agarsiisa. Isa kanammoo ofirraa hambisuudha wanti isin gootan akkuma isiniin jedhe jalqabatu rifeensa miiciin duratti qabaatii yoo qabaattan dibata rifeensaaf ta'u heermaaskii miiciin duratti dibatamu qabaattan akkuma gogan sanatti fayyadamu yoo fayyadamu baattan immoo kallattiidhaan bishaaniin miicuun suutettanii achi keessatti bakka wal qabatee bakka ciccitu bakka duguduunfamu sana bakka quraan qortii sana bishaanitti naquudhaan suutettanii harkaan lalaaffisaa isa boodammoo dhumarratti filaadhaan filuutiin rifeensa keessan tiriitimentii godhachuu yeroo gabaabaa keessatti warra jijjiirama isaa arguu barbaadan rifeensa keessan guddifachuu barbaadan baay'ee tokko salphaadha. Garuu ijoolleen keenya hedduun keessan gama rifeensaatiin baay'ee qaxalee miti baay'ee dadhabbina yookaan hir'ina qabdu jechuudha. Kanaafuu isa kana sirreessaa wanti hin taane wanti hin sirroofne jiru waan ta'eef jabaadhaa isiniin jechuu barbaadeen kun yookaan haala margaa jirtan kanaatiin ani akkuma argitan duratti fayyadamee lallaafee jira. Sabooda utuma kana ta'ee jiruyyuu baay'ee wal qaxee jira ammumayyuu jechuudha. Ammumayyuu rakkoo qaba. Kun amma bakka kanatti erga bishaaniin miicee filee suuqumee masaajii godhee kun shaambootti dibee jira. Shaamboon gogatii qullubbii adiirraa hojjetame. Shaamboon kun baay'ee kanan jaalladhu jechuudha. Yeroo hundumaa qibaatiin jijjiiruu shaamboon jijjiiruu gosuma tokkoon fayyadamaa isiniin jedheeti jira. Torbanitti yeroo tokko miicuudhaan torbanitti wanta fayyadamu hundumaa torbanitti yeroo tokko garuu immoo torban keessatti yeroo sadii filee arfaffaarratti immoo nan miicaa jechuudha. Warri rifeensi keessan takkaa filtanii miicanii sirreessitanii torban isinii ga'u isin baay'ee carraa qabeeyyeedha. Kan koo garuu guyyaa tokko bulii gaafa lammaffaasaa adurri bishaan keessa buutee fakkaataa jechuudha. Amala hin qabu. Yoo guyyaa sadiillee haa bulu jee baay'ee jijjita. As gubbaa irratti waa'ee kireemii kana. Kireemiin kun maqaan isaa iskaalaa kireemii jedhama. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himee jira. Keessattuu faamilii warri gama tiktookiin dhuftan sirriitti isinii ibsee ture. Namoota muraasatu garuu bitachuuf illee argachuu danda'e itti fayyadama isaallee namoota muraasaaf galee jechuudha. Kaan keessan warra viidiyoo kukkuttanidha. Homaa isinii gochuu hin danda'u. Namni waan tokko na fayyadadhe yeroo itti kenniitu tukuratiitti godhee sirriitti dhaggeeffata. Egaa iskaalaa kireemii rifeensa ni dheeressamoo kan jedhu bakka kanatti akka tokko isinii ibsuu yaala. Iskaalaa kireemiin akkaataan ani itti fayyadamu kun isteeppii akkaataa itti fayyadama isaa keessaa isa tokkodha. Akkuma argitan jalqaba rifeensa koo miicee ergasii shaambootiin miicee dhumarratti akka kondiishineriitti erganitti dibee booda dhumasaa yookaan caafii irratti dibaa jira jechuudha. Maaliif wanta akkas kireemii ta'e kun warri forforii qabdan jalqaba rifeensa keessanitti yoo dibdanii forforii isinitti baay'isuu danda'a waan ta'eef erga rifeensa miicanii qulqulleessanii dhumarratti akka kondiishineriitti itti dibuudhaan masaajii gootanii erga xumurtanii sirriitti rifeensa isaa keessa seenee akka lallaafisu rifeensa kan buqqa'uuf kan cituuf ka'e sana erga bira ga'ee wal'aanee erga akkamii booda erga akkamii godhee booda dhumarratti irraa miicuu dandeessu jechuudha. Kun akkaataa itti fayyadama iskaalaa kireemii isteeppii tokko jettanii fudhachuu dandeessu jechuudha. Kabiraan illee ni jira. Iskaalaa kireemiin egaa rifeensi akka hin buqqaane kan ciccinni kan jajjabaatee lallaafisuu fi rifeensi immoo yoo ciccitu ta'e yoo buqqa'u ta'e yoo keessaa yaa'u ta'e rifeensi sun normaalii guddachaa jira jechuudha yookaan dheerachaa jira jechuudha. Garuu yeroo ati filtu yeroo ati miicuu yeroo ati hojjetattu yeroo ati maal gootu keessaa kan yaa'u yoo ta'e rifeensi sun guddachaa otoo hin taane gadi deebi'aa jira jechuudha. Dhumaa jira jechuudha. Akkasitti isin mataan keessan beekuu dandeessu malee yeroo kamitti dheerataa hagamitti jijjiirama kennaa akkamitti akkas godhaa warri jettanii sinfinna akkasii otoo dhiistanii baay'ee tokko gaarii natti fakkaata. Kun egaa erganitti dibee xumuree booda dhumarratti yeroo filu argitanii akkamittiin akka keessa yaa'u baay'ee tokko namatti tola. Fiiliingii as keessa jiru kan isinitti himuu hin danda'u. Keelerii rifeensaallee baay'ee gurraachee bareeda amma qulqullaa'ee bakkatti deebi'ee araaramnee walii gallee waliif taanee jira jechuudha. Durallee wal daddarbannee turre kunoo akkasitti lallaafisee jira baay'ee tokko kan namatti tolu. Iskaalaa kireemii rifeensa firiisii hojjetachuudhaaf illee baay'ee kan bareedu warra immoo ittiin luucceffachuutti lallaafisachuu barbaadan warra akka kondiishineriitti barbaadan wanta ati barbaadde hundumaadhaa fi furmaata kan kennu iskaalaa kireemii kanaa jechuudha. Baay'ee natti tolee jira. Rifeensa koof illee naa ta'ee jira. Nama kamiifiyyuu taa'ee kanan itti amanu
iskaalaa kireemiin bakkatti bitattanii isa akka argattan kanaan dura viidiyoo hojjedhee ture akkamittiin akka bitattan akkamitti akka orderii godhattan illee hojjedhee ture. Kunoo haala kanaan ergan filee booda dhumarratti xiqqoo irraa miicachuudhaan isin irratti dhiisuu dandeessu. Yoo irraa miicanis irratti dhiistanis akkaataa filannoo keessaniiti. Inni kan biraan namni akka koo firiisii jaallatu jedhee yaadu garuu firiisii hojjetachuu hin danda'u. Sababni isaa rifeensa koo mana keessatti niiqu waan ta'eef manna fayyadaaree madaaminaan dhiyyamtu. Kunoo firiin iskaalaa kireemii kana fakkaata. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Dubartiin mataaf maqaan gadi baateedha. Oromoon gaafa mammaakuu dhumni isaa kana fakkaata. Iskiriinshoot godhattanii kaafachuu dandeessu. Yoo bitachuu barbaadan amma xiqqoo irraa miice. Kana booda shinti beetii keessaa bahuudha isiniin caa viidiyoo kana geexumuraatti yoo daawwattan ta'e akka isin irraa barattan waan irraa argitan koomentii irratti akka isin naa barreessitan asumarraan isiniin eegaa. Dhumni isaa kanaaf viidiyoo nan gabaabsa. Haga dhumaatti waraabuu akka dheeratu hin barbaadu. Anallee yeroo yookiin taa'imii koo akkana jalaa fixuun barbaadu kun rifeensi jalqaba irratti amma mataa maalii ga'u amma kana kun latti qaxxee kun ishee kanatti galee jira jechuudha. Kana fakkaata laayikii sheerii gochuu hin irraanfatinaa sabiskiraayibii gochuu hin irraanfatinaa warri maatiin taanii maatii ta'a kunuu kana fakkaata dhumni keenya akkasii dhuma sinaa tolchuu isiniin jedha itti milikaa yaalaati ilaala wanti nuti itti fayyadamuu barbaaddan malee